nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa haalaaf iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu maatii waaqayyoo biyya alaaf biyya keessa kan jirtan hordoftoonni tiiktookii, yuutuubii akkasuma peejiidhaan miidiyaa garaagaraatiin tajaajila waldaa keenyaa kan hordoftan akkam jirtu. Oduu gammachiisaa isinitti muufan fuula keessanitti dhiyaadhee innis sagantaa mannaqaaqiyaa yookiin sagantaa haaromsaa jimaata fuula keenya dura jiru guyyaa gaafa 14 amma 16 kana jechuun jimaata guyyaa guutuu, qidaamee guyyaa guutuu, dilbata guyyaa guutuu sagantaa guddaatu qophaa'ee jira. Kanaaf sagantaan kunis guyyoota sadan kanaaf yeroo waaqeffannaa bal'aa, yeroo kadhannaa, yeroo bilisa ba'uu, yeroo humna dubbii sagalee waaqayyootiin itti haareffamnuudhaaf mata-dureen sagantaan kun irratti qophaa'e haareffamaa. Waan hundumaa keessatti tajaajila irratti, nigdii irratti kallattii jiru namni yerootti sagalee waaqayyootti amanuudhaan jira jechaa itti adeemnuudha. Kutaa sagalee waaqayyoo irraa iddoo tokkoon dubbisaa. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 7 akkas jedha. Takka erga adeemanii Isiyaaq Abrahaam abbaa isaatiin abbaayyee jedhee innis maal jette ilma koo jedhe. Isiyaaqis ibiddii fi qoraannoo kunooti qalma gubamu sanaaf immoo laammeerree jedhee jedha. Dubbii Abrahaam sararratti dubbatee gaaffii guddaa gaafatameef jira jedheetti hime. Waaqayyo hin qopheessaa jedheetti hime. Hojii kamirra kan jirtan, tajaajila irra kan jirtan, nagadarra kan jirtan hundumti keessan waan gaafatamtaniif, waan seexanni isin gaafatu, haalonni waan isin gaafatamiin jira jettanii akka dubbattaniif kan isin jabeessa fuula waaqayyooti. Kanaaf guyyoota kanatti waaqayyoon hin kadhannaa kottaa. Magaalaa hoolotaa kan jiraattan, magaalaa hoolotaan alarra kan jirtan, biyya biraa kan jirtan kottaa sagantaa kana wajjin hirmaadhaa. Teessoon keenya magaalaa hoolotaa hoteela hawwii duraanii dabartanii daandii koobilii buufata fayyaa galgal kuyyuttachuu ol geessu gara harka mirgaatti argamna. Tarii dhuftanii bakki kan isiniif hin galle isiniif hin himne yoo jiraate immoo lakkoofsa bilbilaa jala kanarra isinii keenya dawwaltanii nu gaafachuu dandeessu. Jimaata dhufaa jiru sa'aatii 3 gaafa jedhuun jalqabna. Shiiftii lamaan sa'aatii laaqanaa xumurraa waaree booda itti deebina 9tti. Qidaames akkasuma itti fufaa, Ihudiis akkasuma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaadhaan kottaa.